hedduu gammadee jira. Kenni kunis maalidha jechuun keessatti oolu kanuma argitan ta'a kenna har'aa kana jechuudha. Kanaaf yoo manatti umurii dheeradhu fayyaa argadhu naa jedhaani. Garuu immoo osoo viidiyoo kana dhaggeeffattanii hin fixin koomentii yookiin yaada naaf hin kennaayi. Viidiyoo kana hanga dhumaatitti dhaggeeffataa xumuraati. Sana booda yaada naaf kennaan isiniin gochuu barbaada. Baay'ee tokko dasna jedhee jira. Innis maalidha yoo jettanii kenni inni naaf kennu kun waan ajaa'ibaati. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Kenna taasumaayyuu ani hin eegnedha naaf kennallee jedhee hin eegnedha jechuudha. Kenna kana isaaf argachuu garuu hedduu tokko gammadee hedduu tokko dasna jedhee jira jechuudha. Wanta kana argachuudhaaf wanta yeroo baay'ee cinqamaa ture dhiphachaa ture akkamittiin akkana godha akkamittiin waan kana godhuu danda'a jedhee wanta nani dhiphachaa turedha jechuudha. Garuu mootii osoo ani hin beekin haalaan ani hin beekin kenni kuni si'iif mala si'iif jedhee tan dadhabee si'iif jedhee tan akkana godhee si'iif jedhee tan akkana jedhee kanaafiyyuu kenni kuni siif mala siif kennuun qaba kenna kana haala kanaan si gammachiisuun qaba naan jedheetii kenna kana kan inni naaf kennee jechuudha. Inna osoo jalqaba waa'ee kenna kana isinitti himin waan tokko isinitti himuu barbaada jechuudha. Yeroo ani yaarabaa jiru birrii nagaafata jechuudha. Birrii yeroo nagaafatu birrii nan ergaa fi jechuudha jechuudha. Birrii kana inni eessa godha ani wanti irraa beeku tokkollee hin jiru jechuudha. Birrii kana eessa godhan jedhaanii waan akkasii rakkadhee kana barbaadetanii birrii naa kennan jedhaa birrii kana ni jechuudha ergaa jechuudha. Ani birrii ani isaa ergu kana birrii kana waan inni balleessu waan bakka inni hin taane irra oolchu yookiin akkasillee yaadee osoo hin taane birrii san yeroo rafu waan itti fayyadamu waan itti fakkaatuyyuu akkasittan ilaalaa ture jechuudha. Garuu inni birrii kana birrii ani erguuf kana iddoo garaagaraatti ni jira baraadhessaatii hin turre birrii kana inni kanaan ani birrii koodhu itti fayyadamu jedheeni ergaa fi ture kana maal gochaa ture ittiin waan gaarii hojjete na eegalu waan ani madaaluu hin dandeenye fi waan isinillee madaaluu hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf hedduu tokkoon gammade gammachuu fi akkamittan akka ibsadhu hin beeku jechuudha. Kanaafiyyuu akkanatti kinoo karaa deemni hanga afuurri cittuttidha har'a kanan dubbadhu jechuudha. Gammachuu maal jedheen isinitti maala gammachuu kana godhaa garuu akkanan gammade kanatti isinillee akkanaaf gammaddan abdiin qaba jechuudha. Hedduun gammade kenna kanaaf jechuudha. Hedduu maaliif eegee hin beeku garuu wanta kanaaf dhiphachaa hin ture jechuudha. Akkuma isiniin jedhe birrii gaafa itti ergu birrii kana ani ittiin akka inni fayyadamudha kanan beeku malee inni garuu hojii na gammachiisu hojjetee na eega jedheetii hin yaadne jechuudha. Birrii kana erguuf kana inni garuu maal inni hojjetee birrii kana mana naa ijaare jechuudha. Mana maal fakkaatu mana akkamitti bareedu kan inni ijaare jechuudha. Mana kana ijaaree xumuree sana booda maal naan jedhe kootu gali gara biyyaa naan jedhe kootu gali gara biyyaa yoonni naan jedhe lekkii ani gara biyyaa hin galu akkam ta'ee tan gara biyyaa gara mana hin hojjenne birrii harkarraa hin qabu birrii nan garraatitti hojjechaa fi ture siifan ergaa ture situtti fayyadame ani hin qabu harka duwwaan jira maal jedhee tan biyyatti galu ani hin danda'u tasumaayyuu hin jedhe mana osoo hin ijaarin tasumaayyuu ani gara biyyaa galuu hin danda'u namni maal naan jedha maal jedhee tan naa keessa dhaabbadha waggaa kana hunda hojjedhee birrii kana balleessee maal jedhee tan gara biyya kootii gara lakkeen biyya kootii jedheen jechuudha. Lakkee rakkoo hin qabu kanaafis hin dhiphatiniiti atumti bichaan nagaa fayyaa ta'eetiif kootu gara biyyaa gala ani mana ijaaree jira naan jedha. Innaan birri kana eessaa fiddeen mana ijaarte jedhee yommuu nan gaafadha ijaaree jira atumti bichaan kootu gara biyyaa gala naan jedhe lakkee ani gara biyyaa galu jedhee yeroo baay'eedhaaf ji'oota baay'eedhaaf isa mormaa ture jechuudha. Garuu inni sirra deddeebi'ee kootu gadi ani mana ijaaree jira mana akkanatti bareedu mana baay'ee bareedu tokko ijaaree jira ati gaafa dhufte qulfii bichaa tarakkabuudha malee wanti si hafu tokkollee hin jiru atummaan bichaan kootu gara biyya keetii gadi kootu kan jedhee kadhachaatii keetuu jechuudha. Ani mootii silaa birriin ani ergu inni ittiin fayyadamee jira yeroo sanitti waan ta'eefiyyuu akkamitti mana ijaaruu danda'a aniyyuu asitti ta'eetii mana ijaaruu kan hin dandeenye birriin ani xiqqoodha jedhee kan erga taane birrii xiqqoodha jedhee kan ergaa akkamitti
mana ijaaruu danda'e birrii kanaan jedhee baay'ee tokko na ajaa'ibsiise. Lakkii ati na sobaa jirta natti ashoofa jirta akkan ani galuu barbaadde malee dhugumaati mana ijaartatti miti jedheen yaada garaagaraa kaasaafii jira jechuudha. Garuu inni immoo maal naan jedha lakkii ati biyya ormaatti kan dubbifne manaaf illee hin dhiphatin atumti bichaan koottu naan jedha jechuudha. Kazaanis turtii yeroo baay'eetiin booda nan gale jechuudha. Jechi isaa san fudhadhee bakka haa ta'u akkuma rabbiin jiraachisetti waliin jiraanna bakka yoo mana kana jiraachuu illee baate machee natti ashoofa malee mana kana hojjetee mana akkanatti jireenya akkanatti waddadee kana yeroo akkanatti waddadee kana akkamitti mana ijaareetii gara biyyaa na waama jedhe ajaa'ibsiisan ture. Baay'een ajaa'ibsiifadha. Bakka akkuma nani galu barbaadite waan ta'eef bakka nan gala wanta hundaayyuu dhiisee erga godhee gala jedhee murteessee sammuu kiyya amansiisee galee jechuudha. Gaafan galu maal naan jedhe iddoo wayii na geesse jechuudha. Iddoo wayii na geesse iddoo manaa jechuudha. Alaarra dhaabbatee manni gara sikkas bareedu sun keenya alatu si ijaara naan jedhe. Haala soofdaan jedhee qulfiinaa kennee deembanii mana kana seenaa jedhe afaan. Ani tasumaayyuu mana ormaa baneen seenu manni kun kiyyaa miti kan adnaaf ijaarteen waan ta'eefiyyuu ani hin seenu jedhe mandara baay'ee keessa manni hin bareeduu miti ijoon jedhe baay'ee bareeda manni kun isinittiin argisiisa viidiyoo isaa jechuudha akkatti inni bareeduna baay'een jaaladha mana akkana baay'een jaaladha jechuudha. Baay'een jaaladha isa dhugaan isin jedha manicha baay'een jaaladha isin baay'een jaaladha sana booda qulqullina kennee lakkiseen mana kana naan jedhe manni kun kan keetii si'ii kan ijaaree qulfii hodhuu deemi seeni naan jedhe fakkaan deemi seen akkamitti mana ormaa banee seeni mana ormaa seeni jedheen du'een bada malee namatti mana ormaa kana seenu akkamittiin dubbii ormaa seeni dubbii ormaati malee kan keenyaa miti akkamitti gootee maal gootee birrii eessaa fidde mana kan ijaaruu dandeesse jedheeni isa mormaa ture jechuudha. Garuu lakkaa inni dhuguma isaati kan naan jechaati jechuudha. Mana akkasitti bareedu kana jechuudha. Viidiyoo isaa isinii galcha jechuudha. Seeni hoggaanni naan jedhu ani amanuu dadhabe dhumarra ofuma sodaachaa machiin bakka mana namaatis yoo ta'e bakka rakkoon qabu zim jedheetumaan seena jedhee daffareetuma yookiin bakka qorfii kanarraa qaxabbalee banee mana kana seenu yoo seeniyyuu manni kun keessi isaa bakka mana biyya ormaa yookiin biyya arabaa san fakkaata malee mana Itoophiyaa keessatti ijaarame fakkaata. Baay'een ajaa'ibsiifadhe baay'een dinqisiifadhe jechuudha. Maaliin ijaarte birrii eessaa fiddee jedhe birriin ani rakkadhee ittiin fayyadamaan jira siin jedhee birriin ani yeroo san sirraa fudhadhu sanii mana kanaan ijaare malee birrii kee ani meeraa takkillee si jalaa hin balleessine mana kana amanuu dadhabe ammas keessa seenee achis deemee asis deemee amanuu dadhabe jechuudha. Inni amma abbaan manaa dhufee na qabinnaa laata amma abbaan mana kana abbaa maal asii goota naan jedhinnaa laata osuman jedhu osuma akkasitti sodaadhu manni sun keenya ta'ee argamee jechuudha. Keenyuma ta'ee argame manni sun hin bareedu rabbi isinitti fide gibbiin isaa makiinaa 5 ol dhaaba gibbiin isaa bal'inni gibbii isaa jechuudha. Inna bakka mana arabaa ilaaltanii mana kan hin wallaaltan jechuudha baay'ee bareeda. Kanaafiyyuu mana kana inni kanaan jedhe birriin ani ittiin fayyadama yookiin immoo birrii dhabeetanii jedhee birrii sirraa fuudhaa ture ani mana kanaan ijaare yeroo san dhukkubsadhee maaloodhaan jedhee birrii kana narraa fudhachaa ture ani ergaafii ture jechuudha narraan fudhanne dirqama nana furgii fedhii kiyyaan jechuudha. Anatu fedhii kiyyaan ergee fi na dhukkubee jira ittiin ayyaalamuufanii ittiin akkas ta'uufanii waan akkanaati birrii na barbaachise yeroo inni naan jedhu ani immoo itti maalan godhaa ture birrii kana ergaa ture jechuudha. Nama dhukkubee na dhukkubee isiniin jedhu akkamitti dhiistarree akkamitti dhiisuu dandeessan nama kennitaniif ni fireen nurra ilaalinaa garuuna akkasiin jirraanii ture jechuudha. Sana booda birrii kana na ergee fi inni garuu mana akkanatti bareedu kana ijaareetiyyuu maal na waliin baay'een gammadee ilaal gammachuudhaanii ara maal jedhee isinitti inna kanaaf baay'ee tokko dasna jedhee jira mana akkasitti bareedu qulfii naaf kennee manni kun kan keeti gali naan jedhee akkanaan biyya ormaatii galee mana kana keessa jiraadhu na taasisee mana akkanaa kana naa ijaare birriin ani
argaa ture san garuu osoo neeraa takkitti hin balleessin mana akkanatti bareedu mana hedduu nama hawwatu naa ijaare jechuudha. Ani biyya ormaa keessa taa'e gaafa inni galinaan jiru ani hin galu jedheeni didaan ture jechuudha. Ofittan gaafa maafan hangammaa biyya ormaa ture maafan jecha isaa san hin dhageen ergeen akkasumaan ture maafan waggoota ji'oota lakkoofsise jedhee baay'ee tokkoon ofitti gadde jechuudha. Maafan isa dhagahuu dadhabee jedheeti jechuudha. Mana akkanatti bareedu kana osoo inni qabu osoo inni akkanatti naaf qaaru osoo inni akkanatti naaf dadhabu ani maal ta'ee tan eessa dhaqee takka hundumaa kan of dagadhee jechuudha. Nama akkana isiniif haa kennu. Hedduu tokkoon gammadee hedduu tokko isina jedhee jira. Gammachuun kiyya hanga dhumaatii jechuudha. Mana hedduu bareedu. Baqa mana biyya Arabaa agartanii mana kana wal bira qabdanii baqa hundeen kun kan biyya Arabaa sana iyyuu caaluu hin oolu jechuudha. Ni caala anaaf ni caala isa dhugaa ni caala manni kun jechuudha. Anaaf ni caala dhibbaan dhibbatti ni caala jechuudha. Maaliif kan biyya ormaa sana hin dinqisiifadhu inni na waliin achumatti hafe waan ta'eef iyyuu kan biyya ormaa sana hin dinqisiifadhu. Kan biyya keenya isaadha kanan dinqisiifadhe jechuudha. Maaliif natti tole waan ta'eef. Kanaafiyyuu waggaa dheeraa biyya Arabaa hojjedhee ani akkamitti nama kiyya duwwaa gala jedhee kanan ani ofii kiyyaa of isaatii ture. Inni akkasitti cinqii kiyya san akkan ani dagadhu na godheetii mana akkanatti bareedu kana demoo magaalaan ishee hin bareenne isinitti magaalaa san fotoo irratti argitan beekuu dandeessan jechuudha. Baay'inni keessan ni beektan magaalaa san ni beektan magaalaan hedduu jaaladha. Magaalaan hedduu jaaladhuu fi hedduu ishee natti toltu jechuudha. Nama eessa magaalaan tun jechuun ishee keessan hin ooltu yaa hundi keessanuu ni beektan magaalaa kana jechuudha. Namni wallaaltan hin jirtan jedheen namni wallaaltan hin jirtan jechuudha. Yaansiise magaalaa akkasii keessa yoo jiraachullee baattan jechuudha. Warra fira magaalaa san keessa hin dhabden nan beeka akkanumatti akkanatti hin gammadee gammachuu kiyya akkasumas narraa qooddattaniifani haqa viidiyoo kana akkanaan qabadhee ibsee isinii galee akkan ani gammade kanatti isinillee akkanaaf gammaddaniifidha malee waan birootiif miti jechuudha. Mana kanallee immoo waan gammadeefi waan dasna jedheefanii isinin jechuu jaaladhaa. Garuu viidiyoo kana osoo hanga dhumaa hin dhaggeeffatin yaada irratti akka hin kennu hanga dhumaa dhaggeeffadhaati hanga dhumaa ilaalati yaada irratti kennaa malee viidiyoo jalqaba qofa ilaaltanii yookiin mata duree qofa ilaaltanii yaada irratti hin kennina. Gammachuu kiyya kana yoo na waliin qooddattan jedheetan isinis immoo yaada babbareedaa akkana barreessitan abdiin qaba jechuudha. Na hundi keenya iyyuu osoo nama akkanaa taane dhugaa nuti biyya Arabaa keessa teenye waggaa hedduu biyya Arabaa keessatti hin turre jechuudha. Birrii nuti namaan fayyadamaa jennee erginuu fi namni yoo hojiirra nuuf oolchee akka abbaa manaa kiyyaa kanatti isin gammachiisee bakka haala gammachuun kiyya hanga dhumaati jechuudha. Mana kana anuyyuu hangan isin argisiisu muddamee hanguma bira gahee waraabutti jechuudha. Amma itti dhiyaachatiidha kan jirru. Natti fakkaata jechuudha. Akkan natti himetti lagni ni jira gidduu isaa jechuudha. Laga ceeniiti kan mana kana bira geenyu laga san erga ceenee booda iddoo mana sanii geenye isinitti argisiisa jechuudha. Kanaafiyyuu turtiin keessan ana waliin haa ta'u gammachuu kiyya na waliin qooddadha. Kan ani gammade kanatti naaf gammada. Mana akkanatti bareedu keessa jiraachuu kiyya afa'anii hedduu takka gammadu baay'een ofitti gammada baay'ee tokko jechuun jira gammachuudhaaf laal waanumaan qabee gammachuu sun dhabee miti yeree akkan har'a gammadeetti gammadeen beeku akkasumaayyuu jechuudha. Baqa ani kanan hawwaa ture baqa mana akka biyya Arabaa gibbii akka biyya Arabaa kan makiinaa hedduu keessa dhaabbatu sanan hawwaa ture jechuudha. Kanaafiyyuu gibbii saffii gibbii bal'aa mandara hedduu keessatti jechuudha. Keessattuu jiramti bakkee qollaan madadaan an jiru keessatti jechuudha. Iddoo akkasittidha manni sun kan jiru. Amma kanaafiyyuu laga bira geenye jirra jechuudha. Laga ceenee erga laga ceenee booda iddoo manaa bira ni geenya jechuudha. Kanaaf lagallee walumaan haa ceenu yaa lagni illee amma bona waan ta'eef iyyuu bishaan baay'ee hin jiru birraadha.
kana fakkaatti lafni illee jechuudha yeroo bishaan jirutti garuu bakkeen kun sirriitti dhagaawwan kun mul'atu irraa waan ta'eef iyyuu kanaafidha jechuudha laga kana yoo ceene mootii laga kanallee walumaan ceene laga kana yoo ceene manaan kanan isinitti argisiisa ta'a jechuudha mana kanallee akka jaallattanaaf abdiin qaba. Egaa hordoftoota kiyya amma mana biraatti dhiyaannee jirra jechuudha. Mana bira dhiyaannee jirra geenye mana bira manni kiyya kana fakkaata jechuudha. Manni kiyya kana fakkaata akkanatti bareeda. Kanaafiyyuu isa dhugaa dubbachuudhaaf ani mana baadiyyaa hedduun jaaladha. Hedduun natti tola. Keessatti illee guddadhee mana akkanaa jechuudha. Ijoollee baadiyyaa ta'uu kiyyatti illee hedduun gammada. Garuu piraank taatanii jirtu. Egaa hordoftoota kiyya har'a piraankii taatanii jirtanii isin qofa osoo hin taane ani piraankiin ta'ee maaliif jennaan laga kana yoon ce'e maalumaan arga jechaan ture jechuudha. Kanaafiyyuu isin qofa osoo hin taane anillee isuma waliin piraankii ta'ee garuu immoo haala kana piraankii isin godhee jira. As keessatti dogongora yoon qabaadhe yookiin yoon isin mufachiisee dhiifama isin jechuu barbaada. Ani mana baadiyyaa irratti qeequu yookiin immoo tuffachuu barbaade osoo hin taane viidiyoo kana argee jennaan piraankii isin godhee kanaaf yoo isin mufachiisee dhiifamaan isin hin jedha.